Mariin lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduu jiru dhaabuuf gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu mootummaan Itoophiyaa beeksise. Dhiiga keenya waraana adda bilisummaa Oromoos dhiiga keenya osoo wal arganii obbolaadha warra afaan qabeetti walitti garagalchuu miti warra wal gorfatee karaatti wal deebisuu danda'udha. Yoo dogongorri dhiigummaa nu keessa hin jirren alatti jechuudha. Kanan jechuu barbaadu tokko kana ammoo warra as jala teessanii ijoollee kana hamilee tuquudhaaf yaaltan waan hin taane itti darbachuudhaaf yaaltan dhugaa dubbachuudhaaf taanan kan horiin abbaan isaa eessa akka jiru hin beekne kan qe'ee abbaa isaa shokokii hattuu halkanii dheessu warra biyya eeguu qeequudhaaf hamileen qabu baay'ee. I think yoo xiqqaatee jedhe nama kana jabeessaa ijoolleen kun biyya isaaniitiif jecha of kennanii biyya isaanii yoo mootummaa yoo mindaa kenneefillee biyya isaaniitiif jecha of kennanii hojii kanatti bobba'anii jiraataa jiran. Har'a gaafa osoo isaan waan tokko ta'anii miidiyaa kanarraa dhiiga koo maal koo jettanii warri suura isaanii poost gochuudhaaf fiigu dursa isinidha. Kanaaf shanee fi bilchiginaa eessa geesse amma isin warra faannoo irratti faannoo. Deixa me single chago. Warra faannoo fajjalamaa dheessitanii mootummaa masaraa mootummaa gattanii jettanii faannoo Oromoon eessatti faannoo dheessitee beeyti mee waaqa lafaa jedha. Way. I'm welcome. Maali makana bishooftu. Maali makana bishooftu keessatti raayaan ittisa biyyaa waraana faannoo hin gangalchine lafarra hin gangalchine maal odeessitanii isin ragaanuun harka jira oduuwwan. Isammoo biyyaaf hin jirre adda baafadhaa beeka. Ilmi Oromoo waa sadiif jiraata. Isa biyyaaf jiru, isa biyyatti jiruu fi isammoo ofitti jiru beeka. Kanaaf isa biyyaaf jiru jalleessa. Isin warri ofitti jirtanis jabaadha. Gaafa waan tokko taane walirratti iyyuurra goota akkasii seenaa akkasii qabna jechuurra nuti maal hojjenne maal hojjedhe anis san jara ofiin jedhaa malee inni qe'ee isaa eeguu hin dandeenye ijoollee kana hamilee ittiin qeequun qabu jajjabaadhaa isin jajjabeessuun barbaada. Hanguma kanaafis seenaa haadhawwan koo jajjabaadhaa. Hamaan isin argine ayyaanni Oromoo isin haa tumsu dhaamsinan dabarfachuu barbaadu immoo yoo jiraate adaraa Oromummaa haadha Oromoon ajjeesina. Haati Oromoo tokko yoo xiqqaatee jedhe ilmi ishee tokko waggaa 18 darbeennaan itti gaafatamummaa ishee irraa bu'ee jira. Horsiistee jabeessitee gadhiistee itti gaafatamummaa ishee jala ba'ee jira. Garuu haati miskiinaa ajjeefamuu hin qabdu. Haati miskiinaa du'uu hin qabdu. Nama haadha Oromoo ajjeesu waliin dhabama ta'a malee haadha Oromoon ajjeesina. Haadha Oromoo afaan qawwee hin garangashina. Adaraa Oromummaa. Namni haadha Oromoo ajjeese namni haadha miskiinaa tokko ajjeese boru haadha keessan ajjeesurraa ilmaan keessan ajjeesurraa maatii keessan ajjeesurraa of duuban deebi'u. Yaa isaanii callisanii nu ilaalan jedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haadha Oromoo nama haadha Oromoo ajjeesu dhiisaa please. Diina haadha Oromoo ajjeesu yoo argitan hin ajjeesin haallee qaba seeratti dhiyeessa. Kanuman jechuu barbaada. Nu garaan keenya galata guddaa kenna giifti galatoomishi baay'ee galatoomi garuu giifti namni kun hubannaan silaattuu kanaafan siin jedhe beektaa abdii akka hubate beektaa dandeebi'a abdii ayyee namni tokko beektee Aime maal jedhe akka molta nagaa keessanii ati nu badee badaan ittiin tolu beektaa jirtaa qaalii koo rakkoon qabu akkam reena kuma nagaadhaan akkam jecha nagaa keessanii fayyaarra qabdu bakka nagaan akka jiraatanii nagaa ijaanii warra asiyana deemee koomintii barreessuuf deebii kennuuf han barbaadu ummanna jala deemtanii koomintii barreessanu dhiiras ta'aati dhalas ta'aati dhaga'i kan lole biyya abbaa isaatiif lole eenyuun Oromiyaadhaaf wareegamaadha waraana adda bilisummaa Oromoo dachee Oromiyaa irratti wareegamaadha waraanni mootummaa dachee Oromiyaa irratti wareegamaa jira. Kanaafuu jennaan koomentiidhaan barreessitanii maarree ta'u jechuu dhiisaati. Isinis galaati biyya keessanii irratti dhalattanii irratti guddattanii dachee Oromiyaa kana galaa wajjin dhaabbadhaa akka dhiiraatti lola. Waraana mootummaas taati waraana adda bilisummaa Oromoos taati deeggarsiisin afaaniin jala deemtanii koomentiidhaan nama arrabsitan faayidaa tokko illee hin qabu bu'aa tokko illee hin qabu kan isinii himuu qabu. Dhageessu maqaadhaaf hin fiigina.
Barreessaaf hin beekinaa dandeettii akkasitti hin qabdan waan ta'eef yoo dandeettii qabaatan akka Oromootti kottaa dhaabbadhaa lola. Akka Oromootti kottaa dhaabbadhaa wareegama biyya keessaniif. Asirra immoo deemtanii gaafa ilmi Oromoo tokko gabbayee afaan Oromoo isiniin dubbataa jedhe isin walitti qaba nama arrabsina. Kan Oromummaa seenaa Oromummaa beekutu jira. Kan akka miidhama Oromoo beekutu jira. Kan dadhabina Oromoo beekutu jira. Waraana mootummaa hundatu nama ajjeesaa jira. Maaliif isin walitti qaba ijoollee dhuftanii ol baatu koomentiidhaan arrabsitu isin ijoolleen deeggartoonni keenya jechuudha. Ijoolleen abaawo namni tokko narratti namni tokko keekunaa asirratti ol baatu. Isin gargaarsa keessan akkasumaan itti fufaa waraana keessan bira dhaabbadhaa garuu nama arrabsinaa ol baatee nama arrabsinaa waraana adda bilisummaa Oromoo waraana kabaja qabudha. Waraana nama arrabsaa deemuu miti deeggartoonni jiraallee warra kabaja qabudha. Malee warra nama arrabsaa deemuu miti nama arrabsinaa keessa darbitanii kottaa qabsaa isin biyya keessanii Oromiyaa qixxee walitti qabu. Yaa Ahmad dhugaadha. Arrabaan miti yaadan injifadhaa malee beekumsaan injifatan malee hayyoo fi dhaggeeffatan malee arrabaan hin injifatan. So as jala deemu. Guddaan keenya xinnaan keenya waliin galluu gabbaaneetuma walitti dhufaamne har'a kan du'aaru Oromoo kan miidhamaa uummata nagaa kan uummata warra miskiina kana warra nyaatee dhugee garaadhaan qabne warra surree ciccitaa kaatee deemu warra caammaa malee luka duwwaa deemu dhumaarra hedduu keenyatti jechuudha. Wallaaltoti immoo fakkeessitoonni asirratti as keessa barri wanti nama raaju ijoollee kana qofatu ijoolleen waraanni raayyaa ittisa biyyaas haa ta'u poolisiin Oromiyaa isaan hundatu nama ajjeesa jechuu miti. Tokko hin jira keessa kan haadhi maal taate akka hin galleef kan Oromoo maal ta'e biyyi maal ta'e akka hin galleef kan hin baranne keessatu jira. Ijoo qubni harka keenyatu wal qixa miti. Kanaaf cal jettanii yaada hin jirren odeessina. Ijoollee kanallee hamilee ittiin isin qeeqxanii yookaan hamilee isaanii gadi buusuu hin dandeessan isaan duruma biyyaaf of kennan waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u immoo gaafa maaltu beeka as keessa taa'anii warri Oromummaadhaaf hojjechaa jiran meeqa? As keessa taa'anii warri biyyaaf hojjechaa jiran meeqa? Eenyutu ture gaafa Jawaariin Habashaan dallaatti cabsuudhaaf kaate shanee jettanii warra odeessitan. Ijoollee kanatu ijoollee poolisii Oromiyaatu eegdota isaatu ijoollee Oromoo taantu isaan hambisanii isaanumatu nurra aananii maaliif haasoftan? Hin yaadattanii 2021 yeroo poolisii Oromiyaa qoricha kennaniif hin yaadattanii hagam tokko feesbuukii kanarraa sooshaal miidiyaa kanarraa gabu'aa turtan. Maaliif waan hin jirre odeessitan? Maaliif afaan hin jirre walitti darbatta? Hamilee maaliif wal cabsitan? Mustafaa Hussein poolisii Oromiyaa turre? Wallaaltu bichaa wal jirata jira. Uummata Oromoo kana wallaalummaan waan baay'ee nama godha. Wallaalummaan akka malee nama godha. Uummatan baranni bara. Poolisiin tokko yookaan immoo waraanni tokko asitti dhufee namni waraana keessa hojjetu tokko sooshaal miidiyaa fayyadama taanaan hin fayyadama maaliif hin fayyadamne ati maaliif fayyadamta? Look ati maaliif fayyadamta? Inni sin fayyadamaree dhala namaati waan ta'eef sammuun isaa yeroo tokko sammuu isaa firii ta'uu barbaada waan ta'eef hin fayyadamu. Anuma qofatu beeka anuma qofatu biyyaaf jiraata inni jettan kuni sila maaf biyyaa baatan dur maaf hin jiraatin biyya keessaniif. Maaf hin ta'in akka isaanii maaf baataniin hojjetin akka isaanii mindaa mootummaan mindaa isiniif haa kafalu. Afuuftuu qofa. Waanuma hin jirre tokko waanuma hin beekne tokko as jala deemanii afuufan. Kan bar guyyaa tokko waraana adda bilisummaa ta'e irree rasaasa tokko bittee hin beekne. Meeqa kanas keessa meeshaa baasee dabarsee uummata Oromootitti kenne. Maal odeessitan? Giifti dhiisi waan akkasii dhiisi ati hunda jiraatu kun hojii jiraati beeku warra dumbulloo tokko waraana gargaaree beeynetu gaafa waan safara tokko irraa ka'e goota akkasii nu jalaa nyaatanii goota akkasii nu jalaa nyaatanii goota akkasii ummanni kun ummata gandaaf kutaadhaan walitti nama naquu deemu malee ummata Oromummaa yookaan sabboonummaa fi yookaan xiin ummata Oromoo sadanfisiisee naan deemu miti. Kan waa'ee siyaasaan beeynetu suuraa jaallanii gadi garagalchitee itti qoosaa oolu. Osoo arrabaan bilisummaan hin dhufti ta'e sila uummata nama arrabsu kanatu bilisoomee kophaatti jiraata tureyyuu. Kanaaf isin jajjabaadhaadha qaqqaaliiwwan keenya jajjabaadhaadha. Nuti isin deeggaruu baannullee nuti ilmaan haadha tokkooti warra afaan qawwee walitti garagalfatus miti warra immoo ilaalcha biraa waliif qabullee miti. Waraana adda bilisummaa Oromoos yoo ta'e biyyaaf wareegama. Waraana mootummaas yoo ta'e biyya isaatiif wareegama. Kanaaf wareegama kafalaa jirtan hundarratti milkaa ayyaanni haadha Oromoo sinaa tumsu
garuu nama uummata keessan haadha keessan miidhuudhaaf deemu hundarra akka isin dahoo taataniif abdii guddaa qabna gorsi isiniif kenninu tokko kanuma nuun isin waan sirriitti isin beeknuuf waan ilaalcha addaallee isiniif hin qabneef nuti waan biraa deeggarriidhaaf illee miidhama keessan hin barbaannu isinillee miidhama uummata kanaa miidhama haadha keessanii akka hin barbaannu. Sila walii gallee tuma harkaan wal qabanne namoonni irratti roorrisu osoo tokko taane eeggadhu yaalammii kan koo hidhaamanii. Nagaa ta'e garuu akkuma afaanii naasofne kana quuqamni biyya keenyallee nutti dhagahamuu qaba. Warreen kaanillee sirraa barachuu qabu. Haimad atillee galatooma. Warri nu dhaggeeffattanis warri nurraa barumsa argatanis yaada waa'ee Oromoo jechuun barbaada. Maal jedhama? Maqaan kee maal jedhama? Amma faannoon gaafa jibbitu walitti qaba Oromoo jettee nu jibbaatti garuu nuti sida. Har'a walii gallee faannoo kana yaa kanaaf